Miidhalagaa akka baranaa arganii kan hin beekne ta'uu eeruun namaa beelladaan rakkoo keessa jirra waan ta'eef deeggarsa tamaa feenaa jedhan jiraattonni. Humna kan qabu mootummaadha malee nu humna hin qabnu. Waaqa gaditti kan eeggannu mootummaa. Silaa maal godhuu qabna nu? Ammas mootummaa fi waaqa beeka ammas malee nu maal beeka silaa dhumaatiin keenya dhumaatuma. Horiin bakka dhaqnu hin qabnu. Hoolotaan bakka dhaqnu hin qabu wanni jirtu sun dhumtan warqatti. Furmaanni jirutti ofiifis malachaa mootummaanis fala onuu kaa'e malee waan biraa maal goona reenu. Aanaa kanatti walumatti maatiin 900 siqanii fi lafti hektaara 1000 ol dambalii lageen kanneeniin miidhamuu ragaan bulchiinsa aanicharraa arganne kan mul'isu. Aanaa kanatti dambaliin lagaa Awaash ganda tokko miidhuun ji'a darbusii roobni tibbana roobe guyyoota 3 darbanitti gandoota aanichaa jahatti miidhaa deeggarsa namoomaa atattamaa barbaachisu geessisuun himameera. Ganda jalqaba miidhame qaamolee deeggarsaa hirmaachisuun manneen barnootaatti qubachiisuun deeggarsi kennamusii kan ammaa kun humna aanaa ol ta'u. Bulchaa ittaanaan aanaa Liiban Cuqqaalaa obbo Haacaaluu waltajjii himaniiru. Deeggarsaaf qaama isaaniin olii gaafataa jiraachuu eeraniiru. Qaama dhimmi ilaalu beeksisnee jirra sadarkaadhaan warra godinaas beeksisnee irraa gara Oromiyaatti gabaasni isaanii jira. Inni ilaalanii jiranii rakkicha ilaalanii jiranii adda baafatanii jiranii daataa sanas biraan geenyee jirra. Garuu egaa ganaadhuma deeggaruudhaaf qophiin kan jiru malee qabatamaa wanti dhufee as ga'e haga ammaatitti waldaa fannoo diimaarraan kan hafe wanti biroo wanti dhufee Aanaa kanatti lafti lolaan waan qabameef loon illee daandii konkolaataa irratti bahuun miidhaaf saaxilamaa jiraachuu arginee taajjabneerra. Godina Shawaa Bahaatti aanaa kana dabalatee aanaalee Booraa, Adaamaa fi Boosatitti miidhaan ga'uu ragaan bulchiinsa godinicharraa arganne kan mul'isu. Aanaalee kan gogogaa ta'ee raawwatee tokko bira hin jiidhaa amma hundatti jigee amma garatti socho'uu dhabe uummanni. Kan sa'a 10 keechaa cabse amma maatiin akka jiranitti amma achi keessa jiru. Achi duuba keessa bishaan keessa jiru kaammatti hin baasne. Kalee ofii kiyyaan ba'ee hoona irra dhufu bishaan akkatti guutee jira. Amma jaballi tokkicha ta'e inni immoo nama kana hundaa baasee hin danda'u. Amma rakkina irra jira. Laala maatiin kun inni bamu kun immoo oolonni irree wanni tokko amma miini tokko illee lafaa ka'e tokko hin jiru. Amma tariifani kaleecha galgala sa'a 9 manaa ba'ee innaan manaa bahu haadhatii bira durba lamaa fi haadhatii qofatu achi keessatti hafee erga kana maatii kun asuma dhaabbannaa akkan itti dhaqee ishii daawwadhu hin qabu akkan itti dhaqee ilaalu hin qabu. Sa'aatii 8tti nutti seene amma danda'amaa ta'e guurre amma danda'amaa hin ta'in immoo guurre keessuma jira. Balaa lolaa mudatee kanaanii qabeenyi miidhamuu kan kaasan jiraattonni namni balaa kanaaf saaxilamee akka baraaramus hin gaafataniiru. Namni midhaan hin baafanne midhaan jala hubamee jira horii hin baafanne namni jajjabaan namni daa'imtillee mana keessaa hin baane amma odoo kana akka furmaatatti jalbaan adda addaatillee itti daddabalamee raawwateetu namni kun bahee hin jedha beeke. Amma waxxaatitu kun daakee gana fooyidhaan harkisanii horiirree as keechaa yaasaa turan horii nama akka jirutti jechuudha. Amma rakkisaa ta'e amma jabalumti irreen hin dhaqqabne kaa'etti. Atattamaan inni nu barbaachisu jaalbadha. Jaalbaa kanaa fi ogeessota jaalbaa kana nu dhiyeessuu qaba. Jaalbaan kun tokko qofa kaleecha galgala kana qofa dhufee achii baasnee achiin booda konkolaataatti feenee deebi'anii galan arras kanuma deebi'eetu.